oduu ammi boolisiin gaazaa dhaabbata Hamaas jalatti argaman iddoowwan hawaasni Falastaayinitti deebi'aa jiranitti nagaa eeguu fi simannaa ho'aa taasisuun bishaanii fi kana hunda hawaasaaf hiraa jiran. Maasha Allah hum bilisummaa fi injifannoo obsaa fi rabbiin harka isaanii kaayachuu obsaan. Alhamdulillah. Kanatti aansuudhaan paayipal kana paayipal hundeessee jiru kan abbaan qabeenya jechuudha. Awurooppaa jechuudhaan beekamu teknooloojii fi siyaasni karaa hordoftoonni Kiristoos aangoo addunyaa ittiin argatan ta'uudha jechuudhaan rootarsiif ergaa dabarseen gabaafamee jira. Hayi siyaasaa fi teknooloojiin isaanii jechuudha Kiristoosiin dhufeefi waan ajaa'ibaati. Kanatti aansuudhaan Kooriyaan kaabaa agarsiisni misaa'ila haaraa gurguddaa fi humna waraanaa guddaadha. Meeshaalee waraanaa gurguddaa Kooriyaa kaabaa agarsiiftee guyyaa har'aan tana yaalii taasifte addunyaa yaaddeessaa jirti. Inumaa misaa'illi pilaastikii guddaan tokkicha kan addunyaa guutuu lafa jala deemu lafa jiddura deemu eessa deemaa jechuudhaan nama yaaddeessu yoo ta'u har'a agarsiiftee jirti jechuudha. Yaalii taasiftee jirti. Kun guyyaa jechuudha hundeeffama paartii waggaa 80ffaa isaanii kabajaa irratti kan ta'e ta'uudhaas agarsiisu beeksiftee jirti. Dhugatti waan takatan xinxalaan namatti argamsiisaa jira. Dheengaddaa sa'a 24 Israa'eliif qabi. Uummata filootullaa gallakkisi. Uummata filootullaa osoo sa'a 24 san hin guutin booda deebise hunda isaaniitu. Booda deebisu malee. Mee giddumaan mallattoo subscribe godhaadha. Namni akkana jabaachuu gaariidha. Waa lamaan jabaannaan ati jechuudha addunyaa irratti kabajamaadha. Biyyattii kabachiifteeti ifillee kabachiiftee gartee sodaatamtee jiraattaa jechuudha. Diinagdee fi humna waraanaati. Kanaaf Kooriyaan kaabaa dhugaan humna jabduudha. Mee giddumaan kara biyyatti isin deebinu warraan tanaa biyyattii wanna kanatti aansuudhaan Itiyoon maallaqni Itiyoo akka Afrikaatti dadhabina sadarkaa tokkoffaarratti argamaa jira. Gabaasaan har'aan tana mirkaneessuun gabaase. Akka addunyaatti immoo sadarkaa 26ffaarratti argamaa kan jiru yoo ta'u 25 Paakistaan 26ffaarratti isaatu argamaa jira. Hanganumatti hofee achi gadhaqeemu namni lakkee akkas taanaan biiti. Kanatti aansuudhaan kaabineewwan naannoleetii waliin Dr. Abiyyiin marii koriidarii baadiyyaa irratti taasisee gabaasaan mas ba'aa jiru. Baadiyyaas misoomsuu fi biyyatti badhaatee jechaati badhaasaa jiranii. Haa ta'u garuu keessoon nagayaa hedduu jiraachuu baatus nagayni hedduu jechuun uummataaf yaaddoo ta'ee jira. Kanarraa kan ka'e cokofaatii fi diinagdeen laamsha'uun biyyatti maallaqni sadarkaa Afrikaatti tokkoffaarratti gabbuu isaati kan agarsiisu ta'uu heeramaa jira jechuudha. Ifoomee jira. Kanatti aansuudhaan kara oduulee Kooriyaa kaabaa. Kooriyaan kaabaa bakka humna jabduu ajaa'ibaa ta'uu isiitiin nu agarsiiftee jirti. Gidduumamee mallattoo gurraatiin sabskaraayib godhuu qofaan tajaajila isin hinja. Kanatti aansuudhaan kaaba Vietnaamitti balaa lolaa mudateen namoonni 8 du'uun namni 5 ammoo achi buuteen isaanii dhabamuun manneen 15,000 ol manca'uu himanii jiran. Uummata kun balaa lolaati. Balaa lolaa barana addunyaa tokko waliin jechuun hambifne wal ga'ee jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan haleellaan Israa'el Lebaanoon keessatti kaleessa eda raawwatteen konkolaatoowwan keessattuu kanneen maashinan lafa hojjetan jechuudha. Doozara bukuleenaa kanneen dabalatee 300 ol manca'uu maddeen gabaasuudhaan viidiyoon agarsiisaa jiran dhugatti jechuudha. Uummanni kun bara kan gadi taa'u barte tiitichuma bakka iyyuu lixuutii hanga danfa oowwaa akka Iraan san seenanii bakka iyyuu achi naqanii hin taane. Kanatti aansuudhaan oolmanni gaazaa akkuma jiru bilisummaa fi abdii gammachuu ifaa aduu guddaa kan beefitu mul'ataa jechuun mul'atee jira. Alhamdulillah kun gammachuu nu hunda keenyaati kan hundi intee gammannuudha. Gammachuun har'aan ka'e uummanni yaman jechuudha. Guyyaa har'aan tanaa hiriira guddaa ba'aa jira. Hiriira guddaa gammachuu uummata gaazaati waliin qooddachaa jira bakka jiranitti. Waaw! Dhugatti jechuudha qabsoon dhugaa yoo eenyu maltiyaan warri gaazaa cinaa dhaabbatee hanga isaan bilisoomanii bilisummaa har'aan tanaa harkanitti uummata yamanii har'aan tana inumaa ministeerri jechuudha dubbii maa eeban akka beeksisatti kana booda bilisummaan Falastiiwwan argameef dooniiwwan jechuudha warra lixaa kan galaana diimarra imalan hin xu'inu jechuudhaan beeksiftee jirti. Akka xu'ine ibsitee jirti yoo haleellaan kan gaazaa irratti deebi'u ta'e malee. Waaw! Akkana laal kanaatu dhugummaan jechuudha namaa dhaabbachuudha.
kanatti aansuudhaan mootummaan Turkii ijaarama amma eegalamuu deemu kan Gaazaa utubuudhaaf misoomsuudhaaf deemu kan irrattis akka hirmaachuu deemuu fi jechuudha jidduu kana akka gara Gaazaa fi Erdogaan dhufuu deemuu fi humna waraana cimaa ammas gara Gaazaatti humnoota Gaazaa Hamaasii waliin walitti dabaluuf akka deemu gabaafameeti jira. Inumaa humni waraana Turkii ergama isaanii baatee jechuudha nageenya Gaazaa kabachiisuu uummata Falastiin kabachiisuuf qophii ta'uu himanii jiran kun ayyaama olii olirraa dabru qofa eeggachaa jiranii jaabar gabaasaan baay'irootti waaw akkana laal gama hundaan kana jabaachuun kanatti aansuudhaan ammas Masriinis tattaaffii hedduu gootee jirti. Carraanumaa namoonni hedduun ittiin jechuudha nagaa kana buusuuf hojjete isin ammoo xumura ittiin milkaa'uu isiitutu akka gaariitti daranuu keessattuu liigii arabaa kanaaf isiin gaa pirezidaantii durataa horee liigii arabaa yani hoogganaa liigii arabaa yoo ta'u asirratti isiin ammas sadarkaa harkattee jirti jechuudha uummata arabaa kan giddu galaa kana gidduutti keessatti jechuudha. Kanatti aansuudhaan Tiraampiin noobeeliin nageenyaa akka fudhachuu deemutu immoo xiqqoo himamaa jira. Maaliif jennaan intaltii mormituu paartii isaanii Maariyaa Kooriinaa noobeeliin nageenyaa siin malaa jechuudhaan bilbilaan dubbiftee jirtii kan jechuudha tasilaa noobeeliin nageenyaa kannanii fi bargaa badhaasuudhaan isiidha mallatteessanu Tiraampi akka kannaniif qaadhimaa jira. Tiraampi immoo siyaasa irratti hundaa'u jechuudhaan noobeeliin nageenyaa kanaaf hedduu foolachaa yeroo waraana 8 dhaabee jire garuu isiin ammoo Israa'el wajjin dhaabbadhaaf yoo badhaasnu kun keessi kan namu ta'e malee dhugaa dubbachuu isiin malee nuti nama biraatti eegne ansila maakrootiin eeguu noobeeliin nageenyaa hedduu biyyoota giddu galaatii fi addunyaa irratti qaadhimamaa fi jaalatamaa akkasuma nagaa buusuu keessattuu barana hedduu qabsoo fi carraaqii guddaa godhe waan ta'eef isaan mala jennee yaadaa turree gariinumaa barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti kan maluu jechuudhaanis dubbachaa turanii ammoo faallaa sanii jechuudha qaama jechuudha Israa'el deeggaruu fi wanta ta'uutu badhaafamee jechuudha badhaasa kana. Kanatti aansuudhaan haa ta'u mee jiddumaan mallattoo gurraatti tokkodhaan sabskiraayib godhuu qofa hin dagatinadhaan isiniin jaa sabskiraayib godhaa. Inumaa jechuudha arraan tana gammachuu uummata Gaazaa kanaa yeroo hunda irra isinii deebi'a uummanni abdiidhaan laalman inumaa jechuudha manneen mancaanii namoonni lubbuun hedduun duutus silaa gabee bilisummaan laafsotti hin dhuftu. Hoogganaan olaanaan Hamaas arra ibsa miidiyaa Ingiliffaa tokko wajjin taasiseen hanga jechuudha waraanni nutti dabalamus dandeeya waa hundi nu achi qophaa'us dandeeya nuti immoo qaama gabroonfataa kamuu ofirratti hin dhiifnu ofirraa dhorkine jechuudhaan dubbate. Egaa Israa'el qaama gabroonfataadha qaamni biraa kan gabroonfachuu dhufus tokko hin jiru jechuudha. Falastiin bilisoomteedha. Waan isin hubachiisu tokkotu jira. Hamaas gaafa jechuudha lolatti eegaltu waan jettanii beektanii hanga tarabeessa irratti teenyee waliin jechuu walii gallutti tarabeessa irratti walii mallatteessinu takkatti qabsoonuudhaaf hin jirtu. Arraan tana akkasumatti injifannoo san obsaa fi rabbi irratti hirkatanii qabsoodhaniin injifatanii arraan tana akkanatti bilisummaa gatta'anii bilisummaa gonfachuu irratti tarabeessa irratti walii galanii jechuudha. Kun dhugatti inumaa Tiraambii akka qaama kana jechuudha kan duraan shororkeessa jechuudhaan qaama shororkaa tarree shororkaa jalatti galchee ajaa'ibsiifatee gootummaa isaaniitii fi qabsoo isaanii dinqisiise dirqamee himee jira jechuudha. Akkana barlaa akkana laaftutti wanni hundi dhuftu jechuudha. Keessattuu shari'aan teenyaas beekaa jabaachuutti nu ajajji obsaatti nu ajajji obsannaan akkuma jechuudha. Kaleessa jechuudha gootichi islaamaa beekamaan Kaliil Aayaa dubbatetti jechuudha. Yoo isin madaan tuuti ayata quraanaa tokko qoree jira ayata biriidha mi'aawaa tokko ayatni quraanaa hundi mi'aawaa dhagaa'ee alhamdulillah uummanni Falastiin bilisoomuun hedduu nu gammachiisee jira. Kanatti aansuudhaan mootummaan Somaalilaandii jechuudha baga gammaddan jechuudhaan ammas as keessa baafamu jechuudha. Israa'el Gaazaa keessa baafamutti hedduu gammaduudhaan uummata Falastiiniif ergaa waliigaltee kana gammachuudhaan simatu dabarsee fi jira jechuudha. Uummata Falastiiniif Itoon hanga arraan tanaa sagalee gaafattis hin kennine beekumti biyyuma Falastiiniif hin kennine hanga arrattillee ergaa baga injifattanii as geessanii kanan dabarsine jechuudha. Maaliif akka dhiphiftee teessu nu dhibee jira jechuudha. Dippiloomaasiidhaaf yookaan marii Afrikaanotaatiif hedduu maamota abbaas pirezidaantii wannaa biyya argamaa ture. Haa ta'u garuu biyya ta'eetuun eenyu wajjin akka jirtu sirriitti ifa baatee jirti. Garuu silaa uummata haqa qabu kan jechuudha. Inumaa warra baajiddu galaatii fi addunyaa islaamaa jennu caalaa warra lixaa baha Ameerikaa fi Israa'el irratti duuleetu isaan xiqqeessee diinagdee isaanii hunda kuffisee isaan
buqqisee lafatti hambisu ka'eetu furmaata karaa kanaa fidee jechuudha. Kunis du'aayiidha. Du'aayi ulamaa'onni addunyaa guutuu fi namni namummaan itti dhagahamu hundi jechuudha uummata Falastiin hojii dhaabbatee eega rabbiiti jechuudha. Injifannoo rabbiin akkanatti uummata Falastiin harka kaa'ee jechuudha gonfachiise. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Kanaaf kun waan nu gammachiisu gammachuu tana hanga yoomillee itti gammannee gammachuu waaraadhaaf karaa sigalee. Inshaallah Tiraampiis gara Kaayiroo dhufaa jira. Akkasuma warroonni baajiddu galeessaatis kannaa badhaasa ajaa'ibaa kan nu taanii fi kan noobeelii caalu dhuunfatti kan nu taaniif hundaafuu biyyoota hedduu daawwachuu deema marii kana irratti hirmaachuun boodaas waraana isaatii innis waraana 200 ol kan Gaazaa kabachiisuuf akka gara Israa'el ergaa jiruuf galchee jiru gabaafameetii jira. Guyyaa kanas gabaafamee jira oduulee keessatti. Mee jiddumaa subscribe godhu wayin isin irraanfachiise isin yaadachiisa yoo irraanfattaniis subscribe godhaan isin jagalatomaadha. Kanatti aansuudhaan intalti paaspoortii haaraan yookaan lammummaa haaraan addunyaarra dhufte biyyoota hedduurra naannoon Ameerikaa seenuu irratti qabamte. Ammoo erga tursiifamteen booda xiqqoo gara mana hidhatti deebisan. Isii gaafatanii gaafii waan irraa dhabaniif paaspoortii lammummaa addunyaa tanarratti hin argaminiin erga qabamteen booda xiqqoo booda jechuudha nu adda baasuu hin ooltu jechuudhaan gara mana hidhaa yeroo geessanitti daqiiqaa muraasaa booda gizetti deebi'an xiqqoo jechuudhaaf bartee gaafii irraa fuuneetii yaada isiitii fi waan yaada isiin deemtuun irraa hubanna haalli isii maali jechuudha yeroo seenanitti mana keessa dhaban. Haayi antan na dhiibdee wayi yaa jaamaajuud eegaa lammummaa haaree addunyaa tanarra hin jirre kan biyyoota addunyaa tana keessatti hin argaminiin Afrikaa keessa dhuftee jechuudha addunyaa irratti as baate. Ammoo yaa jaamaajuud wayi obboleeyyan kiyyaa laalaa jettee dhuftee erga qabamtee booda milixxee achitti deebite. Kanaan irraa yaade akka yaada xinxala kiyyaati. Maaliif jennaan yaa jaamaajuud ilmaan Aadam ta'uu qorattoonni seenaa himanii jiran akkasuma akka rabbiin quraanaa keessatti nu uumes yaa jaamaajuud kana gaafa Zulqarneyni itti jaaru garuu gaafa isaan achirraa jechuudha ba'an rabbiin dallaa jaarrisan jechuudha biree bittiin godhee dhukkeessee jechuudha isaan kun akkanatti ilma namaa kana keessa yaa'an jaan. Kanaafi addunyaan tun wal quba qabdi akka jirtutti hanga addunyaan nuti irra jirru ilmi namaarra yeroo kun guutuu wal quba qaba. Garuu yaa jaamaajuud sun hanga ammatti wanni gaafinatte eessa jiranii addunyaa tamirra jiranii lafatanii ala jiran moo bishaan la addunyaa tana marsee jiru gama duubaatti lafti biraa addunyaan biraa jirti tan irra jiraachuu jira moo tamii tun hanga ammatti anaafis gaafidha. Kanaafi jechuudha lammummaan haareen addunyaarraa tan addunyaa haarees seente tuni yaa jaamaajuuji nu laallachuu dhufte waan jirutu jira garuu subhaanallah beene jinnii ta'uudhaas ni mala. Garuu immoo Ameerikaan namoota isiisan qabeef akka doolaara miliyoona 10 kannetu jechuudha ajajjee jirti himtee jirti. Kanaaf namoonni argitan hordofaa qabaadha isin jenna eessatti qabdan jecha namni mana hidhaa keessa bakka buuteen isaa dhawate tu waan sodaachisaadha dhugatti. Kana koncoon fa'aa oduu yeroo ammaa tanaatti oduu biraa isinitti dabala. Saudi Arabiyaan guyyaa irraan tanaa koonsartii fi agarsiisa addaa jechuudhaan bashannana Riyaad keessatti baneemeerra godhaa jirti jechuudha. Inumaa waaw dhugatti jechuudha warra dhiyaate hojii wal fakkataa jirti biyyitinii. Kana gara biraatiin ammoo torbaan kana keessa jechuudha namoota seeraan ala biyya tana keessa jiraatu jechuudha namoota 20,410 to'annaa jala oolchuu ministeerri biyyattii beeksiseeti jira. Kanaaf eeggannoo godhaanis dhaamsa keenya kan xumuraa ammoo addunyaan guutuun jechuudha waa'ee Gaazaa amma kana booda waliigaltee kana erga raawwataniin booda gaa wal jijjiirraan isin irraa waan eegaltuuf waliigaltee jalqabaati kan bilisummaa uummata Falastiin waan ta'e uummannis gammachuun karaa qe'ee isaaniitti deebi'aa jira waan ta'aa jira. Kana akkamitti ijaarraadha amma jaarmaa eegaluudhaaf daandii qulqulleessuu fi manneen diddiigame hunda sheewalaan muwaddata bobbaasanii lafa qulqulleessuu eegalaa jiranii. Kanaaf inshaallah uummata keenya gammachuun kana achi caalee takka illee jirtu akka har'a uummata Gaazaa nu gammachiisan jirtu. Kanaafuu jechuudha baay'ee fedhiyan jenne kaabaa fi kibbaan jenne warri quuqamni itti dhagamee uummata Falastiin kanaa wajjin dhaabbatan hooggantootas ta'e hawaasni addunyaa guutuun keessattuu warra lixaa hundi galatoomaa taankiyuu yennaan itti galatoomaa dhugatti galatoota isin malaa yenna. Kana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملتو برات تقولنا سبسكرايب قولنا من دولة ما تي خينا تامي خم خلنا نيمقطع خمت جاتي مشان برباتي أفرف النجرة خن
afurii mooshan jaa'uu fixuun dhabnu hanga ammatti kuma kudhan hin guunne jechuudha. Nuti dabalama maatii keenya ta'a sheer godhaaf qasa yaada qabdan koomentii la haadha ammoo laayikii fi sheer nu jabeessaadha. Nagaa naa tura hanga biraatti walitti deemuutti inshaalla.